Afur qulqulluu waaqa abbaa waaqa tokkummaa waaqa isaaniitti eddee amantee tireeniitiitti amantaa jechaadha. Abbaa ilma afur. Tireeniitiitti ni namana garuu waaqa sadi kan jedhu abadan kiristaanni kamiyyuu waaqa sadedee kan amanu hin jiru. Macaafni qulqulluus waaqa sadi kan jedhu hin jiru. Namummaa Kiristoos keessa waaqayyummaan ni jiraata malee wannumti waaqa sadi kan jedhe takkittuma hin argine. Neefa baay'ee app ራሱን የቻለ ነው። ወልድ ራሱን የቻለ ነው። መንፈስ ቅዱስ አጠንቃቂ isa namiti ani phenxeedha afaanichaalleen hin danda'u garuu nuti maqaa abbaa kana ilmaa kana fuura qulqulluu ni fudhannaa ni amannaa dhibbaan dhibbatti ni fudhannaa waaqa sadi kan jedhu eessarrayyuu kiristaana kamiyyuu abbumti fedhee waaqa sadedee abbaan waaqessu hin jiru abadan. Daamni abbaa fedheeyyuu waaqa sadii miti maqaa abbaa kan ilmaa kana fuura qulqulluu sadan waaqa tokko sadanuu eenyummaa isaanii tokko kan jedhudha malee. Hayyee adda waan wal dhabne tokko jiru sirriima dubbattee basi abbaatti amanteetta ilmatti amanteetta fuura qulqulluutti amanteetta isaan tokkummaatiin waaqa sadan isaanii jetteetti. Isaan eenyummaa isaanii eega tokko ta'e tokko miti moo tokko miti ree waan keenya. Ibru bakka tokko nuu baasime wangeela keessa. Waa'ee isaa miti amma afaan amannatti himeen hin deema maqaan Yesuusin jaalladhu. Deebiin hubadduuti deemti. Yaaqoobi boqonnaa lama naa baasi. Eshi kiristaanni akka waaqaan lama sadi waaqessu. Akka hin deemu. Rakkina qabu obboleettiin nama dansa. Yaaqoob boqonnaa lama. Eshi. Lakkoomsa 19 naa dubbisiif. 19. Dhaggeeffadhu mucayyoo. Fayyina waaqayyoo dhaggeeffadhu mucayyoo. Waaqayyo tokkicha akka jiru ati hin amanta miti. Ba'eessa gootee isa kana hafuuronni hamoonni iyyuu hin amanu hin roqomuus jedhe. Isin hafuura hamaa caaltan. Waaqayyo tokko ta'uu hin amantu. Iblu ati sim jedhimmaa Kiristoos. Amma konuti fayyee wajjin walii galle bara waaqa tokkicha garuu qaamaan isa garagara nama ta'ee nu gidduu mul'ateedha mitiiree fayyisaa waaqayyo tokko qabna. Sirriidha waliif gallee jirra nabati waaqa tokkicha qabna. Isti kana dubbisa. Laakiin dubbisnu galatoome Ibluun. Adda eebbifame. Afaan iyyuu hin beektu. Itti fufiiti wajjin dubbadhu adda. Eebbifamaan inni deema lakki maan dubbadda kana keessatti abba nagaatoo. Yesuus waaqa sadii waaqesse immoo tokko waaqesse uummata. Eebbifame ofiin boontu. Eebbifame. Eeshi wanti jedhe yeroo tokko. Ameen natu eebba. Fayyee. Fayyaati waaqa sadii waaqessita miti. Mee aftaamu wajjin dubbadhu mee kan koo sadiidha beekta. Rakkina qabamu. Ati gooma jira. Kiristaanni qulqulluun sii bara. Obboleessa kana wajjin dubbadda. Haftaamu. Ooyye. Akkam nagaadha. Naguma miti. Waaqa meeqa waaqessite? Lakki ani ajandaa isin faana otoo hin taane waan ofii barbaadeen ture yaadan ani kaasuu barbaade kaasteetti waan ta'eef haadha manaa keetii ammumaa nuu ba'uu barbaadan xumureera. Isin haadha manaa keetii? Wangeela mootu namatti inni min xumurtee tiiktookii kanarraan bahin. Akkas. Waa himuu qabda, waa barsiisuu qabda. Obboleettiin ergaa ishee dabarsattee deemteetti ishee haa eebbisu ati immoo xiqqoo tokko wayii yesoon nu barsiisee deema. Ani waa'ee kee fi waa'ee ishee gidduutti malee waa'ee jaroota warra irra keessaa kana faana miti. Ati erga ishee hubatteetta ta'een yaada koo xumureera Faayisaa. Beekta Kiristoos qofaa keenyatti waaqa keenya. Ati siif waaqa ivinjiliksii immoo waamicha qabda namoota kanatti waa himime. Yesuusuma Kiristoos du'ee du'aa qabuusaa waa tokko walitti himiitii madeeme. Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uunsaa beekamaadha.
xiqqoo yaadin ani onlaayinii kanarra seenuu barbaade hordofaan turen jettu yeroo isin haasoftanii wangeela seeroo isin baastanii yeroo tokko dubbiftan. muslimni gaafii qaba iddoo kanatti. Iyyesuus hirribaa iyyuu qabuu Si hin waliin danda'u miti. akkamitti du'aa ka'a? Qoy si waliin miti ani nama kan hin haasa'u biroo. Miti Faayisaa Iyyesuus waliin haasa'an jira. hirribaa iyyuu qabuu hin danda'u akkamitti du'aa ka'ame kana nuuf deebisa. Lakki ani gaaffii si waliin hin qabu siin jechaan jira. Faayisaa waliin haasa'an jira. Ani ammoo gaafii gaafatutti jira. Ani gaaffii keessi keessummeessaa hin jiru. Faayisaa faana haasa'uun barbaade yoo bayi jette ta'e nan ba'a. Wajjin haa dubbatu xiqqooma mana kanarree tab bu'a kennaa mana kanaafirree hin kennitan maa asini namoonni asii filawaa ooman qabdan xiqqoo giiftiifaa kenna. Namni tokko kanaaf dubbadhu abuyyaa. Faayisaanii xiqqoo yaadananii sii kaasee waan ofii faana gaafa haasofte yaada ishee hubatteetta moo Hubadheera. akkamii Waliif sii galee dhufeera? abbaa ilma hafuura qulqulluu tokko waaqummaatti waaqessina na jettee akkasiin hayyee jedheen wal gaggeessina. Sila ijaan si gaafachaa tureef yeroo ol haasa'aa turtellee ibiroo walii waaqa sadii waaqessa ijaa jetteefini sarara seenuu barbaade. Waaqni nuyi qabnu waaqa tokkichadha. Innis immoo isa du'ee uunuun immoo jireenyatti jiraachisedha. Akkati waaqa sadii waaqessitu sitti agarsiisure. Ani waaqa sadii waaqessu. Saduu yoo jettu Hayyee si agarsiisu ammuma. Ani waaqa sadii waaqessu otumaan mafee na agarsiisu baatteellee ani waaqa tokkicha waaqessa malee waaqa sadii waaqessu. Waaqni Garbichi tokko sagalee waaqa garbichi tokko iyyuu mootota lamaa fi ergamuu hin danda'u jedha beeki. Hunda'u waaqa sadii waaqessuu miti. Ati otoo garbicha tokko qabaatteeti inni iyyuu siif ergama malee anaaf ergamuu hin danda'u otoo mootii ta'eeti. hayyee Yesuus waaqadha. Amman xumureera ergati waan sana amanne ta'e ana ajandaa biraa si faana haasa'uun barbaada. Ani amaneera rakkina hin qabu. Ani tireeniti abbaa ilma hafuura qulqulluu tokkummaa waaqayyootti namana. Galatooma xumureera yaada koo. Eebbifameetis. Ishi. Eshi mucichi bu'e Ergaa isaa dabarsee kana caalaa maal goona? Jamiila kottu seen. Okay. Nagaadha alhamdulillah. Akkam Hedi? Jirra. Jamiila akkam neetworkiin siif dalaga? Fayyisaan gaafatina fayyisaan kiristaana qulqulluudha. Ni dhagama iyya. Teedi ortodoksii dammoo kiristaana sakama. nagaafadhu. Naguma. Tedha amantaan kee nagaadha galata gooftaa. Dura nagaa wal gaafan. Amantaan kee ortodoksii dammoo pheenxeedha. Ani international Pentecoste. Ani amantaan ko international Kitaaba isa kamitti yookiin yookaan immoo kiristaana international kiristaana. caafatama isa Sagaleen kiti qolchichira. caafatamitti amanta. Caafatama isa kamiin amantaan siin jedhe kan 66 moo kan 81ti? Lamaanuu naa ta'anaaf. Lamaanuu naa ta'a. Maal jette caafatama isa Lamaan kamiinis baasi. lamaan saayyuu naa Lamaan ta'a. waan nama nu waan ta'eef Eh? isa kamitti amanta? Ani lamaanuu naa ta'a. Dallaala kaati.
Ati kamitti amanta? Ati dallaala ka. Ayyee akkumatti jettaa ta'u. Da- Kana adda baafadhu jedha. Intarneetii isa jedhu irratti qoostummaan kan beekame yoon kan ittiin of beekte. Hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa tokkooti amma 7 yoo dubbiste Peenteqooste kan jedhamu achi jira. Kitaaba isa kam? Kitaaba isa kam? Ayyee isa kam amantaati Kitaaba isa kam? Kan 66 moo kan? Ayyee akka ati fagoon deemneef ayyee 66 siif haa ta'u. 66. Hadiisa jedhu. Wanti sadii ta'uusaa bakka tokkoon tokko waaqni sadii jettee Yes, of course. waaqa sadan isaanii kitaabarraa waaqa sadii iddoo jedhu baasinaa kenne. Macaafarraa waaqa sadii iddoo jedhu. Okay, open. Afaaniin waaqa sadiin sadanuma waaqa tokko isa jedhu naa baasi. Lakkoofsan akkanatti sadan waaqa tokko jedhee bakka irratti barreeffamee jiru. Ayyee Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 baafadhu. Maqaa jedha. Isayyuu sadan hin jedhu. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin cuuphaa. Ati waaqeffataadha moo kiristaana? Na caqasi kan nama kanas kiristaanaadha. Ayyee Peenteedha. Kiristaanas hin jedha. Ayyee Tireeniti amantaa. Tireenitiin hiikaan isaa maal jechuudha? Abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqa tokko akka isaan ta'aniin amanta. Abbaa ilma hafuura qulqulluu tokkummaa waaqummaa. Abbaa ilma. Akka deebi'uun barbaade bara olii gadi gulufe waan ta'eef. Fayyisaa Piliis gaafii Teedii deebisi dura. Gaaffiin isaa maal ture? Irraa deebi'u. Waaqa sadan iddoo jedhu waaqa sadanitti kan jedhu kitaaba keessa hin jira jettee turte. Waaqa sadan isa jedhu barreeffamaan waaqa sadan iddoo itti jedhu baasii naa kenneensi hin jedhe. Si baasee hin jira. Sana booda. Inni maqaadhaan siin jedheera. Maqaadhaan siin jedhe. Ayyee ati. Maqaa abbaa akka kitaabayyuu maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu jedha. Maqaa abbaa kan ilmaa garuu waaqni sadii ta'uusaa yookaan immoo waaqa sadii jiraachuusaa ibsaa turte amma mucaas jalaa guddisannaa fi kitaaba keessa beekuun barbaada waan ta'eef an kiristaana waan ta'eef. Si'uma kanas gaafadha. Atintiyyuu naa deebista. Ati maana gaafii rakkina qabu. Yesuus siif waaqa moo waaqa miti? Dura kitaabarra naa baasi na agarsiisi sana booda sittan hima. Gaafii na gaafattu. Baasii na agarsiisi dura. Yes, no jee malati. Baasii na agarsiisin siin jedhe yoo baaste na agarsiifne homaa deebisiif hin kennu. Yeroo nama 122 hin gubin baasii na kennu bakka ragaadhaan haasofna waan ta'eef. Yookaan immoo baasaa jedhee. Ani Peenteedha. Yesuus waaqa kooti. Isa miti kan hin barbaade waaqa sadiitu jira waaqa sadiitti namana jettee mucaatti himaa turte isumarratti walii gallee jedhanii turte waaqa sadii qabaachuu kee baasiin jedhe nama waaqa waan biraa miti bara kitaabarraa waaqni sadii kun iddoo kanatti waaqa sadiitti amanna isa jedhu nu baasi nuti immoo maqaan waaqa sadii waaqni sadii hin jenne nuti. Maqaan waaqa sadii waaqni tokko. Ati amma Yesuus waaqa yookaan immoo hafuurri qulqulluu waaqa miti jechaa jirta. Kitaabarra naa Kuma sii baaseera. Hin jennaan. Sii dubbisaa uummanni sii dubbisaa geeffadhu. ስለዚህ እና አዛብ ሁሉ በአብ
በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አጠምቃችሁ ይላል። አብ አምላክ ነው። ስለ አምላክነቱ ሳይሆን ስለ ስሙ ነው። አባ ቆይ አገፈት ወልድ Kun maqaa ቆይ ሊስን ሚ ወልድ hiduun ቆይ አምላክ አዳምጠኛ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው። ከዛ ውጭ አንተ ሌላ አምላክ ካለ ንገረን። አዳምጠኛ እስቲ አገፈች እሺ qaaman sadii ta'uu isaanii immoo iddoo kitaaba keessaa adda itti ta'e naa baasime. qaama akkam Qaamaan sadii waliin jedhaa turtaniimi. Kitaaba qaamaan sadii ta'uu isaanii agarsiisu naa baasi. ayyee akkas goota Ibroo tokko lama sadii dubbifachuu dandeessa. Abbaan duri nabiyootaan ergamootaan nutti dubbateera. Amma garuu isa uumaa tokkicha ilma isaatii isa waaqaaf lafa uume ittiin nutti dubbatee jedha. Ayyee lama. Ayyee manfas quddus immoo hawaariyaa boqonnaa tokko lakkoomsa 8 irratti haqee dubbifadhu akkasii amma humna guutamtanitti Yerusaalem keessaa bayinaa jedha. Inni sun immoo hafuura qulqulluudha jechaadha. Kanaafu amma ati hafuura qulqulluusii addatti waan ta'e tokko gooteetu waaqarraa adda gooteetu waaqa isa tokko ammas immooyyuu ilma waaqayyoos immoo addatti gooteetu waaqa sadii goote waaqeffatta jechuudhaati. Ani akkas ati akkamiin akka waaqeffattu ati immoo natti. Baay'ee gaariidha. Kanaaf deebii kiyya naan deebifne tokkoffaarratti naan kennine maaliif? Deebii kiyya na caqasita. Ibroota irrattis kanatti naa kennite. Duraan waaqayyoon otoo qaamaan of hin mul'isin ilmaan namootaaf otoo of hin mul'isin duraa akka sagaleedhaan mul'ataan abjuudhaan karaa garaa garaatiin nabiyyootatti yookiin immoo warra waaqayyoon jaalate qajeelotaaf maal godhaa ture of ibsaa ture. Garuu immoo amma jedhee ilma isaatiin yookiin immoo karaa Iyesuus Kiristoositiin maal godhee jira of mul'isee jira jedha. Seera uumamaa boqonnaa lama naannoo lakkoofsa 18 moo akkana irratti miti boqonnaa tokko irratti dhiifama. Koottaa buunee nama fakkeenya keenya na haa'umnu jedhee jira waaqayyoon. Fakkeenya keenyan. Phaawulos immoo inni boqonnaa lama irratti Jeenesii boqonnaa tokko 26 akkasii. Kana booddee waaqayyo koottaa akka bifa keenyaatti akka fakkiitti keenyaatti namoota hin uumnaa jedhe. Bakka kanatti tireenitiin jira booda. Nama hin uumnaa jedhe qo'eeka. Sana amma maal godhee jira jechuudha. Aangoodhaan yookiin immoo qixxummaadhaan hafuura qulqulluu inni jedhu abbaa inni jedhu ilma inni jedhu gaafa gara hafuuraatti yookiin immoo afaan Amaariffaatiin gara malakotaawii gaafa jedhutti gaafa deebistu. Sadanuu kan waaqa tokkicha keessaa lamaanuu yookiin immoo hafuurri qulqulluunis ilmis kan abbaa keessaa ba'anidha malee kan bakka tokko fuudhamanii bakka tokko irratti bakka tokko fuudhamanii immoo noormaalii teessoo sadii kan kennituuf himti jechuudha. Si galee? Kan ammoo sirriitti kitaaba irraa hubachuu. Taraa kun dubbaddaa ati ammayyuu ani completely sin godhu rakkinan qabu elaa waaqa tokko waaqessita taanaan ati amma lammaffaan dhalannee jechaadha akka ani hubadhetti maaliifi waaqa tokko seexaniyyuun waaqessa jedha Qorontos boqonnaa Yaaqoob boqonnaa 2:19 irratti gaafuma nama Addaamii fi waan hin uume waaqayyo akkas jedhe koottaa nama hin uumnaa jedhe. Hafuurri qulqulluu qofaatti waaqa, Yesuus Kiristoos qofaatti waaqa, abbaan qofaatti waaqa. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoomsa 2 yoo attee dubbiste hafuurri waaqayyo maarra socho'a? Bishaanirra socho'a. Raasuun echaalee issu amlaakino. Kanaafi waan kana addaan baafadhu isaa booddee carraan kan keeti itti fufama.
Waaqni hafuuraa bishaan irra socho'a jedhamu hafuurri waaqayyoo bishaan irra socho'a jedha achirratti obboleessoo. Inni laalla maali kunoo maxaafni nu bira jira. Isuma waaqni hafuuraa bishaan irra socho'aa ture jedhamu hafuurri waaqayyoo bishaan irra socho'aa ture jedha. Hafuura waaqayyoo bishaan irra in socho'aa ture jedha. Argitee hafuurri sun kan eenyuti? Hafuurri suni kan waaqayyoo isa ta'ee raasuun chiloo amlaak noo ማለት ነው. Dura waan tokko hubadhu. Hafuurri waaqayyoo bishaan irra socho'aa ture gaafa jedhu waaqayyoo inni hafuura ta'e bishaan irra socho'an jedhu achirratti hafuurri waaqayyoo yookiin immoo humni waaqayyoo humnaan guutamtu Yesuus inni jedhe humna yookiin immoo humna otoo hin guutamin Yerusaalem keessaa hin bayinaan ni jedhe humna waaqayyoo yookiin immoo karaa dhokataadhaan waaqayyoo waan barbaade ittiin sochoosu sana harka isaa isa dhokataadha jechuudha hafuurri qulqulluun. Kanaafuu waaqayyoon irraa yookiin immoo waaqayyoo abbaarraa waan ba'uuf gita waaqayyummaa fudhata. Maaliif waaqayyoon karaa dhoksaa ta'e yookiin immoo fedha isaatiin waaqayyoof waan hin dadhabamne akka hin jirre karaa ittiin mul'isutu hafuura qulqulluudhaan. Akkamitti yoonaan jette humna jajjabaa yookiin immoo taatee jajjabaa kan ittiin uumuudhaaf. Carraa nama biraaf kennina waan ani si gaafadhu ati tireenitti ittiin namantu. Ni namana. Kana jechuun garuu Koy biroo rakkinan akkamiin akka amantu mee daqiiqaa tokko yookaan sekoondii 25f nutti himi sirraa barra. Yoo tireenitti amanta ta'e Yesuus waaqa ta'uusaa amanteetta jechaadha. Yoo tireenitti amanta ta'e qulqulluu waaqa ta'uusaa amanta. Maqaa koo nagarree teedii jedhee maal jedha? Rakkisan qabu ani. Kanaafuu waaqayyoon sadi jennee namannu. Yesuus waaqas namas jennee ni amanna. Waaqa guutuudha nama guutuudha jenna. Tireen eelaa waan ani gaafadhe ati amma iddee kiristaanota lammaffaa dhalattee akkamiin tireenitti kan amanta? Kana bicha addannaa baasi. Ani kan inni ittiin amanu Naahimii Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo ta'uusaa hafuurri qulqulluun hafuura waaqayyoo ta'uusaa amaniitiin yookiin immoo waaqarraa hafuura nuu kenname ta'uusaa amaniitiin gooftaa Yesuus anaaf ati waan guddaatu gidduu keenya jira. Waan guddaa ani kiristaana bittisi jechuu ko dhaggeeffadhu. Ani toleeraa jedhama. Annani amanutti Yesuus waaqa abbaa wajjin pointii tokko waliin caalu. Hafuurri qulqulluu waaqa Yesuus Kiristoos wajjin pointii tokko waliin caalu. Abbaanis Yesuus Kiristoos hin caalu. The same warri kun. Maaliif pointii tokko addaan hin jiran. Akka maqumni keenya shanaan wal caalu otoo hin ta'in abbaaf Yesuus Kiristoosiif hafuurri qulqulluu waaqa. Walirree hin caalan walirree xiqqoo tokko addaan hin jiran. Akka ani amanutti akun. Maaliif Yohaannis boqonnaa 10:30 irratti anaaf abbaan ko tokko jedhe Yesuus Kiristoos. Kanaaf waliin caalanii jechaadha. Yoo kanarra immoo ogummaa sanarratti wal mormiin qabnu fayyee sanuma barra kuni laal wal caalmaa qabu yookaan immoo maallaa tokkummaa yookiin immoo malakooti isa jedhamu afaan Amaariffaatiin yookiin immoo hafuura waaqummaa keessatti wal caalu iddoon jedhu kitaaba keenya irratti isin jiru akkasitti isin amannu bara. Garuu waanni tokko waanni yeroo tokko yeroo akkas hafuura waaqummaatiin wal caalu yookiin immoo adda addummaa qabu isa jedhu miti. Maaliif gooftaan Yesuus Kiristoos ni jedha bara. Ani fedha abbaa kootii malee fedha kootiin godhuu gaafa jedhu. Fudhadha baay'ee obboleessa koo wajjin dirree waliif galleerraa rakkinan qabu. Xiqqooma tokko waanuma amma xiqqoo tokko hubannaa kanaatti alatti hamaan tokko hin jiru itti fufa.
eebbifama Nu carraa kana baay'ifachuu qabdanii. Manni musliimaa kun goobasiidha. Gaafa tokko wangeelaa akkasuma wal barsiistan hayyamnee. Baarrakee beeknu. Akkas. Ana wanna tokkotu na galuu dide kaase lamaanuu sin gaafadhaaf fayye hin deeminiitiin hin atis. Ani hin deemu xiqqoo tokko bishaan dhuguun qaba moo akkam tiiktookii kanarratti sooddaa ugi buna ugi nama jedhutu hin jiru. Kanaaf obboleessa wajjin dubbadda. Mana abbaa caalii kan ammoo durnatu eebbise gaafuma banam. Waaqayyo si eebbisu. Ani lammaffaadha. Teedi. Oh. Akkam jirtu? Yesuus ni waaqessitaati. Abbaa ni waaqessita. Hafuuroo ni waaqessita. Ni waaqessa. Waaqati waaqessituttu sirriidha moo waaqa Yesuus waaqessu sirriidha? Anu karaa Yesuus nan waaqeffadha waan ta'eefi Yesuus anaaf karaan itti waaqeffadhu waan ta'eefi inni nani waaqeffadhus Yesuus irraan waan ta'eef kan na arge abbaa koo argee kan na beeku immoo abbaa koo beeka waan jedhuufi inni sirriidha isa immoo waaqa Yesuus waaqessu sirriidhaan jedhe. Kan inni waaqessus kan inni nan waaqessus sirriidha. Okay, waaquma Yesuus waaqessu sana waaqessita? Okay, Yesuus hin waaqessitu jechuudha. Yesuus hin waaqessitu waaqa Yesuus waaqessu sana waaqessita? Maaliif? Amma yeroo dubbannu siif galeera natti fakkaataa ture. Naaf galee jira amma sittu Abbaas hafuura Abbaas ilma Abbaas Yesuus illee ni waaqessa jetteemi? Yesuusis Abbaas ilmas isa jedhu akka nuti amma dubbataa turre sana keessatti yookiin akka yeroo ani fayyeen dubbataa turre dhageessirtaa miti. Fakkeenyaaf yeroon Yesuus waaqessaa jirutti dhaggeeffataatti nan jiru. Yesuus inni waaqessita? Asirratti akka naa fudhattu yookiin immoo yoo akka naa hubattu mormii akka hin taane akka na dhaggeeffattu yoon barbaade abbaa ilma hafuura qulqulluu tokko jennee yoo amanne ilma faarfataa jiraarra yoo ta'e ilma faarfataa jiraanne yookiin immoo ilma waaqeffataa jiraanne yoo ta'e abbaanis hafuurri qulqulluunis paakeejii kana keessatti tokkodha jechuudha. Aangoo adda addaa tokko ni waaqessita Teedi. Waaqa takka jennee amanna waan ta'eefi waaqessu. Naaf deebise gabaabamame. Ni waaqessa. Hafuura qulqulluu ni waaqessita? Karaa Yesuusin ni waaqessa. Eeshi abballee ni waaqessitami? Jara sadan iyyuu tokko jettee waaqessita? Karaa Yesuusin ni waaqessa. Okay, sadanuu tokko jettee waaqessita? Okay, galatame. Yesuusoo waaqa Yesuus waaqessittu sirriidha moo waaqati waaqessittu sirriidhaan jedhan Yesuus sadan kana akkanatti tokko jedhee ni waaqessa? Waaqessin inni waaqa koo abbaa koo tokkicha koo jedhee waaqesse. Abbaa koo jedha. Abbaa waaqesse inni Yesuus Kiristoos abbaa qofa waaqesse miti? Okay, galatame. Nagaartuu akkam jirtu? Yesuus Kiristoos daanii obsi. Yesuus Kiristoos abbaa qofa waaqesse. Ati ammoo abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqessite. Waaqati waaqessitettu sirriidha moo waaqa Yesuus Kiristoos waaqesse? Akkanattis akka waaqessinu ajaja kan nu kenne Yesuus waan ta'eefi. Yookaan immoo nuti addatti atamma akkana sitti mee adda kunnee waaqessinuu siin an adda kunnee waaqessinuu akkaatamma jettu kanatti waaqessinuu siin jedhe tootaali akkaati jettu kanarratti. Adda kutaa isin jechaan jiru. Yesuusis hafuura qulqulluus abbaas jennee waaqessinuu siin jedhe. Walu badhaame. Al tokko. Walu hubachaa utuu haasa'ame hin wayyu. Daa'ima nu rabba jechuun akkasittiin utuu hin taane jechuun maalidha beektaa yaadni siif kaasetu siif hin hubatamne malee inni maal jechuu yaadeetu. Mee yeroo tokkoof mee Daanii ko Daanii dhiifama naaf godhu. Yesuus atis nama kabajamaadha.
mee obsi yeroo tokko mee Eh, amma jara kana yeroo baay'ee dhageeffataa turre waan ta'eef yeroo tokko naaf obsiitini carraatiif kennaa achi booda waliin dubbanna. Hop nama jedhamutu jira obboleetti geeyyifataan ooleefani. kanatti duras. Rakkoo tokko hin qabu. Muyitiillee irratti hin qabina hin buusina warri modeetara haa ta'anii suuta waliin dubbanna. Muyitii qabadhaa jarri nuni qabatanii teelii. nan dhagaa. Iyyesuus abbaa qofa waaqesse. Ati abbaa ilma hafuura qulqulluu walitti waaqessita. Kan Iyyesuus waaqesse kana sirriidha moo kan isin waaqessitanitu sirriidha gaafiin keenya? Asirratti akka ati ilaaluu qabdutti waan ati hubachuu qabdu waan duraan dubbataa turre keessatti gaafa cuuphaa cuuphamnurraa kaafnee yookiin immoo gaafa amannee gara amantaa kanaa seennurraa kaafnee abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqa tokko jennee amanna waan ta'eefu inni Yesus Kiristoos abbaa isaa yoo waaqeffatee aangoo isaa kennameen yookiin immoo dandeettii waaqayyo isaa kenneen beekumsa waaqayyo isaa kenneen waaqayyoon waaqeffatee jira. Eenyu Yesus Kiristoos abbaa koo nan waaqeffadhaa jedhame Yohaannis keessatti. Kanaafuu nuti immoo naaf galeera kanaafuu na caqasiga. Kanaafuu na caqasi. Akka Yesus Kiristoos waaqeffatetti nuti immoo bartuu Kiristoos Yesus waan ta'eefi waan inni kitaaba keessatti nu ajaje waan qulqulluun waaqeffatanii abbaan waaqessitanii Yesus Kiristoos kana hunda dhiise abbaa qofa waaqeffate. Kamtu sirriidha? Waaqayyo Yesus Kiristoos waaqeffate tokkocha abbaa kana qofamu isin waaqeffattan kan qaaman sadii waaqaan tokko santu dhugaadha. Kamtu ammootii kanneen keessaa dhugaadha? Waaqa kamtu sirriidha kanneen keessaa? Lamaan sirriidha. Keenyas kan Yesus sirriidha. Yesus qaamaanis maalummaanis tokko nuun immoo akkasitti amanaa nuun jedha kitaaba irratti Yesus Kiristoos amanaa jedheshi. Maatiyoos Yesus Kiristoos kan ajaja nuuf kenne Maatiyoos 28:19 irratti. Hin jedhu akkas waaqa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu hin jedhu. Waaqa daqiiqa baasika dura. Maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphaa saba hundumaa bartoota koo godhaa jedha. Kanaaf bartoota koo maal godhaa? Bartoota koo godhaa jedhe. Bartoota koo godhaa. Dhaqi gadi bu'i immoo dubbisi jedheemi kana hanga dhumaatti dubbisi. 19 lakkoofsa 19 irraa ishee dhumarra hanga dhumaarratti jirtu sana dubbisi. Ay waaqa Yesus waaqesse kan kiristaanonni waaqesse kanaa wayya kan Yesus waaqesse. Nan dogoggorre waaqni siif Waaqa Yesus awwaalanii yaa obboleessa waan godhan hin beekanii dhiifama godhiif jedhee inni nu waaqa kadhateera. Waaqni siif haadhiisa. Maatiyoos meeqa jettee? Maatiyoos 28 Maatiyoos 28 19 hanga dhumaatti. Kanaaf dhaqaatii saba hundumaa maqaa abbaatti maqaa ilmaatti. 18 irraa kaasime dhiifama yoona goote 18 irraa kaasi. Hanga dhumaatti lakkoofsa 2 waan taateef dhiifama wajjin. Yesus immoo isaanitti dhiyaate akkana jedhe taayitaan hundinuu samii fi lafa irratti naa kennameera jedhe. Kanaaf dhaqaatii. Taayitaan hundinuu qabadhu paakeejii kana akka deebii naaf fudhattuuf paakeejii kana qabadhu itti fufi. Taayitaa kenname. Taayitaa maami garuu? Samii fi lafa irratti naa kennameera. Kanaaf dhaqaatii saba hundumaa maqaa abbaatti, maqaa ilmaatti, maqaa hafuura qulqulluuttis cuuphaatii bartoota taasisaa jedhe. Bartoota taasisaa jedhe. Akka waan ani isin ajajee hundaa eeganiifis isaan barsiisa. Kunoo ani
hamma dhuma addunyaatti guyyaa hundumaa isin wajjin jira jedhe. Kana bakka haala kanaan maal goona jechuudha. Waan kitaabni kun nu ajaje, waan Yesuus nu ajaje Meeta amma Waaqa Abbaa raawwataatii. Ilmaa Hafuura Qulqulluu kan jedhu amma iddoo kana meetu Waaqa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu kan jedhu meetu iddoo kana. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura Maqaa maali? Ani qulqulluutti maqaa kasi jedhe. gaafachuutti hin jiru. Maqaa gaafachuutti hin jiru. Dhaqaa maqaa Ibnuu, maqaa Abbaa Caalii, maqaa Fayyisaatiin nama hundumaa cuuphaatiin garee shaadaa godhaa yoo jedhe Waaqa jechuudha iyyuu miti kaa. Eh? Maal jette? Iddoo kanatti meetu Waaqa Abbaa kan jedhu Waaqa Abbaa Waaqa Ilmaa kan jedhu meetu maqaa malee. Hin tarreessine ka. Kana ilaali amma Shaadaa kanaafiyyuu waan hin eh, tarreessine maaf dubbattu reetiin. asirratti sii tarreessee jira. Maqaa abbaa Hin kan jiru ilmaa kan hafuura ani qulqulluu. maqaan barbaade Waaqan barbaade. Nu amma na caqasi ka. Sanaaf Waaqni immooyyuu meetu Waaqa sanaaf sadeessaa immooyyuu fuutarreetiin qaamaan sadi. kan qaamaan sadii sana immoo Maatiyos Ifamaa godhaa yoo carraan Maatiyos alaattan haasa'in ba'a. Amma kanaafiyyuu laalkaa Iyyasuus Kiristoos Maatiyos boqonnaa ilaala sadii bira naa dhaqe. laalkaa Maatiyos jechuun boqonnaa ni sadii laayyu. bira naa dhaqe. Ani sin gaafan Iyyasuus Maatiyos Kiristoos boqonnaa qaamaan beekuu yoo barbaadde gaafa Yesuus cuuphamuu jedha eeshi yookiin Maatiyos wanta yeroo yookiin Maatiyos tokko yookiin immoo Luqaas bira naa dhaqe. siifin banaa ishi dhageeffadhu. Amma Na caqasi. gaafa Iyyasuus Kiristoos ergamee dhufe sana Waaqa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu waaqessaa jechuu dhufe moo Abbaa qofa waaqessaa jechuu dhufe? Kunis ajaja waan ta'eefi Ragaa naaf kan deebiste gaafii kiyya. kan- Gaafii kan kiyya naaf nuun je- deebiste. kan nuun kan nuun jedhe keessaa Gaafii kiyya naa deebise. Iyyasuus gaafa biyya lafaa kanatti ergamee dhufe Ayyee. Waaqa Abbaa qofa tokkicha sana waaqessaa jechuuf dhufe moo anallee waaqessaa jechuuf dhufe moo Waaqa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu waaqessaa jechuu dhufe? Kana tamma dubbifte kanarraa kitaaba harka keerra jiru ani hin dubbifneemi. Waaqessaa kan jedhu hin jiru. Waaqa Abbaa Ilmaa Waaqa Hafuura Qulqulluu kan jedhutu iddoo kana hin jiru. Walumaa keenyaan dubbifne hawaasni as keessa jiru sammuutu ragaadha. Ibnuun qofti ragaa miti. Aango- Ati qofti immoo ragaa miti. Aangoon Macaafni sammuutu aango- ragaadha. aangoon yookiin taayitaan samiidhaa gaditti naa kennameera. Ani Dhaqaa kanas hin mormu godhaa haa kennamuu fi nuti gaafa kan jedhu. kenname kan fudhatee miti kan nuti barbaannu kan kenne san kan hin kennamneef san kan hin dadhabne Ajaja san isa sana barbaanne nuti. ajaja koo eegaa inni jedhu yookiin immoo ajaja kana eegaa inni jedhu waaqessaa keessaa Iyyesuus isa tokko bara. ajaji Ajajni kun Iyyesuus Kiristoos ajaja ajaja wa- koo eegu. ajajni kun ajajni kun ajaja waaqessummaadhaaf ajajni kun No, ajajni kun ajaja waaqessummaadhaaf yookiin no, akka ajaja waaqessuuf waaqef Iyyesuus ajajamuun Kiristoos keenya ajaja ni cuuphamuun eega. keenya na caqasi na Yeroo tokko caqasi ka qofa. cuuphamuun keenya ajajamuun keenya waan jedhame kana raawwachuun keenya waaqessuu keessaa isa tokkodha kana beeki. Qoy. No, akkas jechuudha iyyee miti. Iyyesuus Kiristoos ajaja inni Akkas eega. jechuun akkas Iyyesuus jechuun ajaja waan inni eega. anan isin ajaje waan anan isin barsiise hundumaa akka eeganii maal godha Okay, barsiisaa bartoota koo yookiin immoo duuka okay, bu'oota koo ishi. godha hanga addunyaadhumaa isin No. wajjinan jira jedha bar. Okay, Yesuus na waaqessaa jedhee ajaja kana keessatti Kunoo hin dhageessu taayitaan na waaqe samiidhaa no gaditti samii taayitaa irratti jedhe lafa koo irratti naa kennamee jira jedha. Kiristinnaan naaf kennamee jedhe maal naaf kennameetiin hin jira jedhee dubbate maal taate lammee kan Kanaafuu dhaqaatii akka eegan immoo jedhe ajaja koo kana yookiin immoo dubbii koo kana akka eeganiif jedhe akka eegan jechuun eeguu jechuun fayya nagaatti eeguu jechuun daangaa hin darbine akka daangaa hin darbine maa ganna darbitare. maal gasi darbe abbo Okay, waan ganna darbiten ta'e sorry bakka na jijjirte. Eeguu jechuun dhiifama. Eeguu jechuun maali yookiin immoo waaqessuu keessaa ajajamuu keessaa waaqaaf bitamuu keessaa isa tokkodha. qoy Kunuu na waaqessaa Kiristoos keessaa ajaja ajaja isa tokkodha. Yesus yeroo Kiristoos tokko Maatiyos boqonnaa 3:5 hanga 8 dhaqinaa dubbisne. qoy achiin deemin ittiin achiin deemin Deemuu qabna ka ragaadha waan ta'eef. qoy sin jedha qoy yeroo tokko Ragaadha waan ta'eef deemuu qabna ka. dhageeffadhu Dhaqiitti dhageeffadhu ragaa kooti naa fudhadhu deebi'i ka.
Qo'i kana dhaggeeffadhu yeroo tokko. Dubbiin Aye. Iyyasuus Kiristoos dubbatu kan eenyuti? Abbaa kootirraa hin dubbadhee jedhee jira. Abbaan isaa eenyu? Tokkollee ofirraa hin dubbadhu. Kan hin dubbadhu kanas abbaa Galatoom. kootirraa hin dubbadha Galatoom. Abbaa jedhee jira. ishii. Abbaa irraa dubbataa miti? Eh, Iyyasuus Kiristoos dubbii abbaa namatti himan moo dubbii ofii nama hima? Dubbii abbaa isaa namatti hima. Ishii galatoom. Abbaan isaa waaqa moo waaqa miti? Waaqa. Iyyasuus Kiristoos abbaa waaqessaa jedhe moo hin jenne? Jedheera. Akkuma abbaa waaqessaa jedhe sanitti ana waaqessaa jedhe moo hin jenne? Jedheera. Fidi ragaa. Iyyasuus ofii isaatii beekamtii hin kennine yaa obboleessa. Ofii Waa isaatti sirratti. beekamtiin jedhe akkuma abbaa waaqesse Da- sanitti da- na waaqessaa kan jedhe fidi ragaa jedhe jetteemi fidi ragaa. Eeshi Maatiyos boqonnaa 3. Mhm. Maatiyos boqonnaa 3 yeroo tokko mee as keessa nan seenaa hin ba'u nan jira kitaaba Seeni baafachuuf waan ta'eef nan macaafa baasa. kino macaafa harkaa qaba macaafa ka barbaadde harkaa qaba Ka- Hibiruu harkaa qaba Kana Giriikii harkaa qaba Ingilifa harkaa qaba Oromeeffaa fi Amaariffaa lakkoofsa 16 hanga 17 lakko ka'ati fidi An harkaa jedhe fudhu. 16 An hanga harkaa fudhu 17 iddoo amma. Hiiti yaadu Maatiyos Daani'el. boqonnaa 3 mee bakka Yohaannis itti cuuphe Iddootti irratti Waaqayyo anatti Hafuurri amanaa kun jedhe. Yohaannis Daani'el 3:16 17 Teddy. Yohaannis Iyyesuus 3:16 iddoonnitti anatti amanaa jedhe. 17 jedhe. Hold on. maal Daanii jedha obsi. maal jedha Daanii ko obseti. maal Daanii jedha obseti. Yohaannis Naa Iyyesuus dubbisi boqonnaa akkuma 14 irra qajeelcha. 14 obsi boqonnaa Daanii tokko. please. Kwa Please isa itti deebinaa isa itti Daanii obsi. deebinaa Waaqayyo Daanii. abbaan immoo jedha gaafa Iyyasuus cuuphamee bishaan keessaa bahee Dhageeffadhu. Waaqayyo abbaan immoo Waaqayyo abbaa dhaga miti kan hafuurri jedhu qulqulluun akka gugeetti bu'ee hafuurri qulqulluun fakkeenya ergamaa yookiin fakkeenya gugeetiin ni bu'ee ani sana Iyyasuus sin irra gaafanne qubatee sana sin gaafanne na Daanii. dura na deebii kiyyaaf gaafii na gaafatteef Gaafii deebiinsa kiyyaa kan miti suni gaafii kiyyaa miti. gaafii na gaafatteef Iyyasuus waaqeffatamuu isaatiif immoo Waaqayyo abbaan na caqasi ka obboleessa koo Iyyasuus Ani wanne waaqeffatamuu isaatiif Waaqayyo abbaan immoo ilmi koo inni ni jaaladhu isaa waan inni isiniin jedhe dhagaa jedhe. dhaggeeffadhu ishee amma ishee dhaggeeffadhu. Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 irratti cuuphamee lafaa bahee hafuura akka guggee isarra qubatee bantii waaqaa banamee sagaleen tokko kan waaqayyoo ta'ee kan jinnii ta'ee kan sayitaanaa akka ta'e kan namaa ta'ee kan maalii ta'ee kan maalii ta'ee kan beekamne tokko dhufee kun ilma koo isa jaalatamaadha jedhe. Sagaleen kan eenyu akka ta'e wanti beekame tokko achirra hin jiru. Ani wannan jedhee si gaafadhe Iyyasuus abbaa waaqessaa jedhee jira. Dubbisi Maaliin maaliif dubbisa? akkamitti kan jinnii ta'e kan namaa ta'e akkamitti dubbata Wanti obboleessa himame koo tokko hin jiru sagalee qofattu gubbaa kana iyya wayi jedhama. Eeshi Luqaas irra naa kottishi. Maali kan Maatiyos sirrii miti? Erga isa haaltee immoo Luqaas bira kottu. Eshi Luqaas meeqa? Daanii ilmee bakka Yesuusitti cuuphame Luqaas boqonnaa Maatiyos jira. Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 jira. dubbisi kitaabicha naa dubbisi. Asanam Maatiyos irra seeneen kan baasee hin jiru. dubbisaa jedhu. Maatiyos irra hin jiru. Maatiyos irra hin jiru. Ati seenee baheetiin hin dubbisa jedhaati. Kanaafuu wangeelawwan afurtu jiru wangeela eebiluu kan jedhaman ergaa malee. Dhaggeeffadhu shamma siif hin dubbisa. Wangeela siif dubbisa. Eshi wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17. Yesuus akkuma cuuphameen bishaan keessaa ol ba'ee innis yommusuma samiin baname. Utuu hafuurri waaqaa akkuma guggeetti gadi bu'ee isa irra qubatee argee jedhe. Sagaleen tokkos jedhe sagalee tokko samii irraa jedhe. Kun ilma koo isa ani jaaladhuudha. Isa itti baay'ee nan gammada jedhe. Sagaleen tokko. Kan eenyuti sagaleen kun? Kan abbaati wanti jedhame hin jiru. Kan ammootiyyuu kan eebaluutti wanti jedhame tokko hin jiru. Siifan baasan siin jedhee kan abbaa ta'uu isaatii fi Luqaas immoo kan abbaa ta'uu isaa Luqaasiif Maarqos immoo kan abbaa ta'uu isaa ifatti nu kaa'anii jiru.
Maal Luqaas gaafa sana eessatti beekasii Maatiyos kan ta'u yaagasu. Luqaas gaafa sana bira hin jiru. Akkamitti luqa? Yohannis iyyuu hin dubbanne. Yohannis bira jiru. Yohannis cuuphaa iyyuu miti. Haroo wayii keessatti. Yohaannis cuuphaan isa kanaa miti isa wangeelaawwi miti obboleessa kooshee. Kanumattu cuuphee kanumattu cuuphee Waaqayyoon cuuphee. No. Yohaannisiin abbaa Waaqayyoon cuuphe. Yohaannis cuuphaa fi Yohaannis kan wangeela kana barreesse yookiin immoo kan wangeela barreesse Yohaannisii kan tokko miti. Yohaannis inni kun isa bartuu gooftaa isa Yesuus Kiristoos koortu na hordofi jedheenidha Yohaannis. Inni cuuphaan immoo isa lafa onaa keessatti guddate sana yookiin immoo isa lafa onaa keessaa sagalee nama iyyuu tokko yookiin immoo karaa waaqayyoo yookiin immoo karaa gooftaa sirreessaa isa jedhee Isaayyaas Obboleeyyan taphtaaf koppelenkii godha. Dafii baati keessatti sagalee wayii sagalee eenyu akka ta'e nutti himta. Sagaleen kan abbaati yaa obboleessa kooshee. Hoppi as hin deebitu maaf keessa gad deebita? Maannoo Daanii as deebi. Maaf keessa gad deebita? Keessa gad hin deebiin? Maalan godharee atooti anatti haasa'uu hin feene. Laaba ani sitti naasaa yoo sitti naasa'in eenyu faana haasa'uuf muhitii irratti hin qabin abbalayya. Eenyu faana haasa'uuf Daanii? Hin beekaan abbaati Daanii komii Luqaas irraa baafachuu na dhoowwe wanta Luqaas irraa mee Daanii bakka Kiristoositti cuuphame sanarraa. Isin maaliif Bakka wangeela cuuphaa ni Yohaannis sanarraa Luqaas irraa mee naa baasa. Wanta qofa boqonnaa qofa naaf baasu maaltu si mudde hanga yoo na obsitee jirta bareeda koo. Dafaa baasa. Ani isinii baasu yookaan hin? Baasani dhiisi Daaniilaa baasani. Laa Carraa Daanii kennee fakkeessaa. sammuudhaan Inni qabu. ta'e dhisiin baasa. Maatiyoosidha. Maatiyos boqonnaa sadii lakkoofsa 16 isa jirudha. Isa miti Maarqos yookiin immoo Maatiyos irraa Luqaas irraa hin barbaade. Okay. Nu biraa maa biraatitu na biraa bade. Jiru Akkatti Luqaas wanta keessa Luqaas gaafa sana isa ijaan argeetiin cuuphamu Yesuusitti hima. Dafaa baasa wangeela. Badhaasa qabdan namni baastan. Luqaas boqonnaa sadii lakkoofsa 21 irra dhaqe. Luqaas 21 dhaqe. dhagaa hartaa miti bareeda. Eeyyeen. Dafii dubbisan gadiidhame lamatti. Luqaas 3. Ani bara akkatti wanta hedduun dhabee bara nan baasaa jennaan na dhorkite. Keessa seenee silaa ta'uu hin baase nuu dubbisi isheeti. Yookiin Daani'elis nuu dubbisa. Yesuus hin cuuphame. Otoo inni kadhachuutti jiru waaqni baname. Hafuurri qulqulluun bifa guuggeetiin mul'ate. Mul'atee jira. Bu'ee sagaleenis waaqa irraas dubbate. Ati ilma koo isa jaalatamaadha. Gammachuun koo sitti hin raawwatamaa jedhe. Argite? Kan eenyu ture sagalee abbaa itti dhabne bira. Sagaleen dubbatu malee. Laa abbaa isaati kan jedhu. Abbaa isaati. Sagaleen kun waaqa irraa jedha. Sagalee abbaa kan jedhu tokko hin jiru. Sagalee abbaati kan jedhu hin jiru iddoo kana. Sagalee abbaa kan jedhu waaqarraa erga jedhee. Waaqarraa ta'e lafarraa ta'e bakka fedhe irraa ta'u sagalee abbaati kan jedhu hin jiru. Sagalee waaqarraa dubbate kan jedhu sagalee eenyuti? Sagalee eenyuti? Waan fedhe haa jedhu. Sagalee abbaati kan jedhu hin jiru iddoo kana. Kanaafuu nuti immoo kun sagaleen kun
Sagalee waaqarraa jedhu haa abbaati jedhu yoo yookiin barbaade waaqarra kan seexaana jiru dubbata waaqa. maaltu beeka gubbaa kana dubbate Yesuus gubbaadhaa dubbateetiniin kun ilma koo isaa jaalatamaadha jedhe eenyuti sagalee waaqayyo jalqabumayyuu hin dhagahamu sagalee isaas namni takka hin dhageenye jedha Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 40 irratti I think natti fakkaata sagaleen isaas takka hin dhagahamne jedha sagalee waaqayyo namni takka hin dhagahu sagaleen gubbaa kana dubbate kun ilma koo isa jaalatamaadha kan jedhu wanni dubbate tokko hin jiru gubbarraa jechuun Yesuus ima cuuphamee haroma gubbaadha iyyee sagalichi kun ilma koo isa jaalatamaadha No. maal taate Asirratti Asirra. wayina haasa'a jechuun haasoftaniittu anis egaa yoo naaf ta'e wayyaa asirratti midheema haasa'an oolu. Carraa isinii kenneeyyuu isinii haasofsiisa. Mee dhugaama dubbachuudhaaf Yesuusii ana waaqessa bakka itti jedhe hin qabu jetteeti. Fakkeenya fudhee sitti dubbadha. Ragaa naa fidi jette. Mee dhaqimee Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsuma tokko deemee Yohaannis 14 lakkoofsa tokko. Ammuma. Kana booddee Yesuus Kiristoos barattoota isaati garaan keessan hin raafamina Waaqayyottis amana anattis amana. Bakka. Ana Waaqayyottis amana eenyuttis amana anattis yaa nokko qoy. Amanuu jechuun qoy ka. Ati eenyutti amante damma Allaatti miti. Allaatti amanuun kee maalifidha waaqessuufi already. So Yesuusittis kan nuti amannu waaqessuudhaafidha. Anatti amanaa jechuun waaqessuudhaafidha. Kanaafuu waa tokko si agarsiisuuf hin deema. Yesuus inni ittiin inni amanna bara Yesuus inni waaqessinu gariyyuu ittiin hin Isumammaa barattoonni maal jedhanii amanan? Holda yeroo tokko barattoonni maal jedhanii amanan? Waaqayyo isaaniiti. Ergama akka ta'e amanan. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 19 irratti maal jedhee dubbate? Isaan keessaa inni Qeleyoophaa jedhamu tokko deebisee warra Yerusaalem jiraatan keessaa waan gidduu kana mandaricha keessatti ta'e kana hin beekne si'uma duwwaadhaa jedhe. Inni waan attamiiti isaaniin jennaan isaan immoo waa'ee Yesuus nama Naazireet. Yesuus nama Naazireet isa gochatti Waaqayyoo fi namoota duratti raajii aangoo qabeessa ture san raajii jechuun nabiyyii jechuudha. Baayibilii afaan Amaariffaa maal jedheetiin hin dubbate laata? Holda yeroo tokko jechaan. Baayibilii afaan Amaariffaa irratti ammootiyyuu Waaqayyoo fi namoota duratti maaliin ture? Taada kanaafiyyuu nabiyyii ta'uu isaa maal jechuudha beektaa? Kottoka Yesuus nama Naazireet jechuun maal jechuu isaati? Yesuus nama Naazireet jechuun isaa dhaggeeffadhu kaa maalati? Addaan xanyaa. Amma iddoo kanatti namoonni kun Yesuus waaqa akka ta'e hin beekani. Isaan kan isaan beekanii Maariyaam irraa dhalachuusaa abbaan isaa Yoosef ta'uu beekuyyuuti isaan. Akkuma inni hafuura qulqulluudhaan Maariyaam keessa buufate iyyuu hin beekani jarri. Waanuma Maariyaamiif Yoosef wal quunnamanii isaan gidduudhaan mul'ate se'u malee already waaqayyodha inni hafuura qulqulluudhaan Maariyaam keessa buufatee mul'ate kan jedhu iyyuu hin beekani. So asirratti maal jedhanii Yesuus nama Naazireet jedhaniin inni kun isaan egaa yeroo sana dinqii adda addaa godha akkuma raajii Isaayyaas, Elsaayi, Eeliyaas waan ta'eef maal jedhanii waamaniin raajiidha kun jedhanii waamanii waaqummaa isaa hin beekan Yesuus waan ta'eef. Kiristoos raajii yookaan nabiyyi ofiin jedha laata? Nabiyyi ofiin jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 53 hanga 57 irra kan jiru
haa dubbifnu miti. Ishi isti Yesuus aanbut. fakkeenya kana hundumaa isaanitti himee erga raawwatee iddoo sana dhiisee hin adeeme jedhe. Gara mandaraa dhufe. Ishi. Biyya itti dhalate dhaqe. Biyya itti dhalate Yaa. dhaqe. Uh, Mana Yaa. sagadaa isaanii keessattis isaan barsiise jedha. Warra isa Yes. dhagahan immoo raajeffatanii ogummaa akkasii hojiin aangoo kuni hundinuu eessaa dhufe? Kuni ilma isa muka sooftichaati miti. Abbaa isaatu muka Miti. soofa. Yoosef jechaadha Eh, eeyyen. Haati isaa Maryam jedhamtee waamamti mitiire? Eeyyen. Yaaqoobii fi Yoosef Simoonii fi Yahudaan obbolaa isaati miti. Obboleettonni isaas hundinuu as nu bira jiru mitiire? Egaa eh, wanti kun hundinuu eessaa dhufeef jedhan isaan kanaaf isa mamanii jedhe. Yesuus eh, garuu eh, raajiin jedhe laata raajiin iddoo biraatti eh, malee biyya isaatti mana ofii isaatti eh. ulfina hin argatu isaaniin jedhe. Raajii jedhee nabiyyi jedhee of waamee jechuudha. Eenyu? Yesuus Kiristoos. Baay'ee gaarii. Baay'ee gaariidha. Taanaa Ishi. kanaafuu Yesuus Kiristoos raajii ta'uu nabiyyi ta'uu ni amana. Seen ibsa gaa. Maaliif beektaa wangeela kana siif ibsaan deema ishee. Ishii naaf ibsa. Akka inni akkasittiin kallattiidhaan akka inni siin galle waan ani beekuufan ishee. Yesuusii asirratti akkuma siin jedhedha. Isaan hin beekani. Isaan kan muka soofticha sanaati miti. Miti ani sana dhiiti kan muka sooftichaati Miyuutii miti. miyuutii anarratti hin Yoosefii qabinaa muka gaalaadha. sooftichaati. Miyuutii Inni iddoo kanatti miyuutaa raajii of hin jedhe moo hin jedhu. miyuutii anarratti hin qabin. Ishee Eenyummoo itti maaliif qaqqaba. Namni muutii maal irratti hin dhabdetta qabinaa. yaada yaadaan Muutii irratti hin qabinaa. Ani waan yaada harka qaba waan ta'eef muutii. yaadaan mo'attu. Inni qoqqoy. Yesuus Kiristoos iddoo kanatti raajii of hin jedheetiin raajummaadhaan of ibsu jira nabiyyummaadhaan. Himteetta miti ani immoo ibsu Ibsa hin barbaachisu ka afaan ibsu Oromooti afaan Oromoo garam maaliif jechuun akka inni yaada keetiin sammuu kee kanaan sammuu ilma namaatiin akka inni namaaf hin ifne waan an beekuufidha. Ana keessa sammuu immoo maaliitiin hafuura namaaf waaqayyootu ifa? jira Sammuu waan ta'eef maaliitiin namaaf ifa? Sammuu maaliitiin namaaf ifa yoo kanaan hin ifin? Eshi sammuu maali? siifan ibsaafani. Ishee Eshi naaf ibsi. Raajii miti Yesuus. ishee Raajii miti. ibsu Raajii miti Yesuus. ibsu Raajii miti Yesuus. siifan ibsaadha. Maala Eshi naaf atootiin ibsi. Raajii waa miti. ariifattaa gaa akkas mitiidhaan miti Maalee wantichi. ka raajiidha ka kinoo Yesuus Kiristoos raajii Waan fuuldichatti taasaa jiru bara. maaru waa'ee Yesuus taasaa maaru. Waan taasaa maaru Eshi waa'ee dubbadhu. Yesuusidha. Waanuma Ayyee. akkasidha. Asiin ba'ee manaamniidhaan miti. Suuta jedhamee waliin haasa'ama malee. Kanaafuu yoo fedha Ayyee qabaatte ishii ibsi ka. siin ibsa. Yaa Ayyee ibsi very ka ishii good. dafi. Nice. Jalqabuma isaarraa kaasee bakki kuni bakka itti Yesuusii mana qulqullummaa keessatti hin barsiisa ture. Gaafa inni barsiisu jarri ogummaa isaa kana hin ajaa'ibsiifatani. Erga ajaa'ibsiifatanii booddee kun eessaa dhufee? Maalni ogummaan akka kana hin raajeffataniinidha. Maaliif? Namuma nuti beeknudha miti ogummaa kana eessaa argate? Inni ilma muka sooftichaa miti? Ilma Maariyaamidha miti? Edhani maaliif bakka sana keessaa namni ogummaa akka kanaatiin ibsu jira jedhamee yaadamne waan dinqiitu ta'e jechuudha. Isa kamidha? Isa ergamaanii ati hin ulfooftaa ilma hin deessaa maqaa isaas Yesuus jettee moggaasta jedhe sana isaan hin beekani waan ta'eef kan Yoosef miti jedhan. Inni immoo maal jedheeni? Isaan ija maaliitiin isa ilaalani naaquuti jedha Amaariffisa. Tuffataniin jedha beektaati. So kanarratti maal jedhani silma uraajiin biyya isaa keessatti maaliin ta'u hin kabajamu. Asirratti wanti siif ifuu Raajiin qabu kun eenyu? Yesuus akkatti sitti hin settani ma addaamtanyaa. Raajiin kun Yesuusii Raajiin kun ani eenyu? raajiidha sitti himaa Raajiin kun jira. eenyu? Amma Raajiin inni kun eenyu iddoo kanatti? sitti himaa jira mi addaamtanya maalati nama Isheen nuree natti himi ka nama raajiin kun yaadu eenyu? miteeti. Maaliif gidduu Raajiin kun gaggaabbate? eenyu? Noo Maaliif iddoo galuu gidduu miti baay'een si dhaggeeffadhe tana qofa naaf deebisi baay'een si dhaggeeffadha raajiin kun eenyu? obboleessa koo sitti himaa jira.
Raajiin kun eenyuun natti meshi? Eeyyee gobas. Okay. Kanaafuu maalidha beektaa? Raajiin biyya isaa keessatti maal hin ta'u ittiin jedhe hin kabajamu. Raajiin kun eenyuun? Waa'ee Raajiin raajotaa. raajiin kun eenyuun? Ishi ani raajiidha iddoon itti edame. Awutaaleenyisti Yeroo ani iddoo raajiidha. kanatti waa'ee Yesuus Kiristoos dubbannaan Yesuus garuu raajiin iddoo biraatti Iddoo malee biraatti biyya malee isaatti biyya mana isaatti mana isaatti ofii jedhe. isaatti Raajii kan inni jedhe kun kabaja asitti hin eenyuun raajiin kun? Raajiin kun eenyu? raajonni hedduudha kan raajota baay'eetu iyyuu jiru. Raajoonni hin Isaayyaas jenne raajii raajiidha. jedhe. Raajoonni hin jenne raajii Eeka jedhe. Lammaffatti ammoo maarree iddoo kanatti maarree hold on yeroo example tokko for example raajiini koko akkuma koo kanadha mana isaatti hin yeroo kabajamu tokko jechaa jira malee ani raajii qofadha. Ani raajiidha. Ani waaqa miti. Ani ergamaa qofadha jechaa jiru asirratti. koi dhageeffadhu. Wangeela Luukaas boqonnaa 7:16 irratti hundumti isaanii na'anii raajiin guddaan nu keessaan ka'eeraa jedhanii dubbatan. Iyyaasuus Kiristoos jechaadha gaafa dinqii dabeessiti. Raajii kun eenyuun Isaantu jedhama? raajiidha edeen malee an raajiidha Sirri inni hin jedhe. dubbiin kun sirriidha moo sirrii miti? Inni an raajiidha ede Dubbiin kun sirriidha anatu moo sirrii miti? raajiidha ede moo Dubbiin kun anatu sirriidha moo raajiidha sirrii ede miti? moo No, no, no. isaantu raajiidha. Raajiin guddaan nu keessaan ka'ee jira kan jedhe kun dubbiin kun sirriidha moo sirrii miti? Sitti himaa jira. Sirriidha moo sirrii miti eshi? Waanuma fedha haa ta'u sirriidha moo sirrii miti? Kun gabaabamatti kun sirriidha kun sirrii mitiidhaan miti hin hiikamu. Sirriidha. Wangeela Dubbii warri ammoo wangeela sirrii dhagahu. dubbii kana jedhaniin laallata. Wangeela Raajiin guddaan wangeela nabiyyiin guddaan nu sittin keessaan hima. ka'ee jira jedhanii warri itti dubbatan kun sirriidha moo sirrii miti? Ishee ibsuu ibsuu. Sirriidha moo sirrii miti? Ati kana qofa naaf himi. Wangeelli akka kanattiin hin ibsamu waan ta'eef Naaf himii siin jedha sirriidha moo sagalee. sirrii miti? Raajiin guddaan nu keessaan No, ka'ee jira kan jedhu kun sirriidha moo sirrii miti? okay. Asirratti wanti siif galuu qabu namoonni Wanti hojii siif Yesuus galuu miti miti naaf galaatiin raajiin addaan guddaan nu keessaan ka'ee jira kan jedhu kun sirriidha moo dhaggeeffadhu. sirrii miti? Yookaan kana bira deemnee gaafa biraatti Ariifannaadhaan miti wangeeladha dubbii hayyee naaf gooftaa. himi kaa. Hayyee naaf himi kaa. Raajiin guddaan nu keessaan ka'ee jira kan jedhu kun sirriidha moo sirrii miti? Ariifannaadhaan miti bila. Eeshi naaf himi kaa. An Sirriidha siiniif moo san sirrii miti? jedha Dubbii uummanni kun maal jedhu. obboleessa koo miira keessaa bahime miira keessaa bahime. Miira keessa hin jiru ani ammoo tuyyuu ala hin jira. Miirri ammoo Yaa tuyyuu waan bakka ijaan argamu miti. So kanaafiyyuu raajiin goobas guddaan nu bakka keessaan ka'ee jira kan jedhu kuni sirriidha moo sirrii miti? siiniif sa jennaanii Naaf ariifata inni arta. ibsin ibsan barbaadu sirriidha moo sirrii miti? Afaan Oromooti waan ta'eef ibsan barbaachisu. Ahaa, ibsa hin barbaaddu taanaan immoo maaliifi gaafattare. Hin beektuufan ikkoo Saadaa siif ibsaa kanaafiyyuu iraaman. Hin uummanni wallaalte kunniin ni laafman. kijiban Hin jechuudha. Uummanni wallaalte miti. kunniin kijibaniitiin raajii jedhaniini. Uummanni kun maaliifidha kan isaan raajiidha ittiin edan ishee jettu beekuu qabdaa kan ishee. Waanuma fedhan haa Maaliif ta'u laal. Wanni jechuun addaamte nutti jiru addaamte dhaggeeffadhu. laal dhageeffadhu yeroo tokko. Namoonni kuni Jedhaa qaba. maaliif raajiidha ittiin jedhani? Maaliif beektaa Waan fedhaniif waaqummaa haa isaa waaniif jedhaniin hin Yesuus beekneefidha. Okay, Dhaggeeffadhu waaqummaa isaa addaamte waan hin beekneefi jette. Eshi waaqummaa isaanii dhaggeeffadhu waan hin beekneefi jette. Tokko dhaggeeffadhu eshi. Tokko yeroo dhaggeeffadhu tokko. Obsii. addaamte hin deemin hin deemin Obsii hin yeroo deemin achi hin deemin karaa hin tokko deemin. deemuutti hin jiru finaas bira jira. Iddoo kana dubbisi. Iddoo kana dubbisi. Silumaafuu dubbii Yesuus Kiristoos malee waan hin fudhanneef iddoo kana dubbisi. Dubbisi kaa. Dhaabbatee jira. Adaani dubbisi. An dhugicha isan Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti himeera. Isin garuu anaa nama akka isinii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana hin jenne. Hin hojjenne jedhi. Hin hojjenne. Abrahaam garuu akka kana hin hojjenne. Kaani Eshi nama ofiin jedhe kun eenyuun? Yesuus. Ani waaqa ofiin jedhe akkuma ani nama ofiin jedhe kanatti.
Iyyasuus kana maaliif jedhee? Kana maaliif jedhee miti akkuma ani nama ofiin jedhe kanatti waaqa ofiin jedhe. Kana maaliif jedhee miti? Ati namaa miti Maaliif atama jedhe mataan kee namaa maaliif miti? maaliif maaliif hin jedhe Ati maaliif mataan kee na isaa dhufeetee dubbii naa kanaaf. Iyyasuus amma Iyyasuus kana waan isaan hin jedheefi yoo na caqasta ta'ee otoo waan mootummaa Waaqayyoo isaan barsiisaa jiru isaan immoo ati nama daa'ima kaleessaa xiqqaa taateeti yookaan immoo iyyuu nama si beeknu maatii kee beeknu warra keessaa baane otoo beeknu ati ofiin waaqa jettee yookiin gita waaqaa of Akkuma ani nama gooteetiin jedhe of kanatti ani waaqa lakkoofte. ofiin jedhee jira daani himnateedi. Akkuma ani nama ofiin jedhe kana waaqa ofiin jedhee jira. Eenyu? Eeyyeen. Fidi Eeyyeen. ragaa bakki Eeyyeen. kan waaqa Eeyyeen. fidi ragaa fidi ragaa Eeyyeen. Eeyyeen. ragaa. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irra deemi. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa Kudhanis 9. itti dabalatu. Daani kudhanis itti dabalatu. Yohaannis kudhan Bakkitema 28 hanga Yesuus 35. Kiristoos ani waaqa jedhe qofa. Bakkitema Yesuus Kiristoos ani waaqa jedhe qofa hin barbaada. Qaal baqal akkuma ani nama ofiin jedhe. Iddoo ammaa baasi. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irra. Yesuus deebisee otuma ani yeroo dheeraa hamman ga'uu isin wajjin jiraadhuyyuu ana hin beekne Filiippisos namni an arge abbaa arge attamitti abbaa nu argisiisi jettaa jedhe. Abbaallee fungama akka Yesuus kana Eshi. feeta. Ibsi jedhe ka itti fufi haizoo. Lakkoofsa 9 sii dubbisee bara. Ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akkan jiru hin amanu. Kudhanaffaas. Ana keessa jiraatutu hojii Bakka hinnume bakka hinnume. hundumaas ofumaa kootiin hin hojjedhu jedheetiin hin dubbate. Yaa wal keessa jirra nuti. Maa nutis Wal keessa jechuun Yesuus keessa jirra addan bara. baanu. Nutis Waaqayyo keessa jirra. Eewutu. Iddoon ani waliin Eenyutu? jedhe nutis amala nutis Waaqayyo keessa jirra. Eenyutu? Nuti nutis Waaqayyo keessa. Never. Waaqayyo Isin Waaqayyo keessa hin Waaqayyo nu keessa jirtan. jira. Qoy. Hold on. Isin Waaqayyo keessa hin jirtan. Qoy Waaqayyo shi akka nu Warra Iyyasuusitti amane bichaadha malee warri Iyyasuusin hin beekne Waaqayyoon hin beeku. qoy shi sitti nagarsiisa. Bismillah. Okay. Gooftaan tokko amantii tokkoo fi cuuphaa tokkotu jira. Waaqnii fi abbaan waan hundumaa inni waan hundumaa ol ta'e kan waan hundumaa keessatti hojjetuu fi kan waan hundumaa keessa jiru tokkochatu jira jedha. Ibnuu keessa jiru amma waaqayyo tokkochi kun. Waan hundumaa keessa jiru jedheetiin lafa kaa'e. Waan hundumaa keessa jiru jedhee lafa kaa'e. Waaqaa Isti fi irra waan hundumaa keessa jiru waaqa fi inni waan hundaa ol ta'e kan waan hundaa keessatti hojjetuu fi kan waan hundaa keessa jiru tokkochatu jiraa jedhe. Jira moo jira shi waaqni amma argiteetta as keessa jira moo hin jiru? Jira moo hin jiru amma ibnuu keessa waaqni? as Gaanii jira moo hin jiru? keessatti waan Orma keessaan bahan waaqayyoon keessan kun. Kun keessa jijjiraataa oolta. Isin haa qajeelcha. Sagaleen kun jira Jamiila. Waaqayyoon isin beeku maaliif kan na argetu abbaa argee jedhe. Kanaafuu obboloota koo Yesuusitti amana karaa dhugaan jireenya Yesuus qofaadha. Yesuusitti abbaa waliin fakkaatu. Yesuus Koo yeroo tokko obsi. Hungaadhaa bari Yesuus Kiristoos. namni Yesuusin hin beekne firdii du'aa jala jira. Kanaafuu Hungaadhaa abboo Yesuus. Yesuusitti amanaati du'a keessaa ba'a miliqaa oola. Waaqayyo karaa Yesuusin sin jaallatee jira. Ooyi daanii obsi. Namni an arge abbaa arge jedha siif waaqayyo illee fungama akka Yesuus kana seetamu. Garta miti fungaadha Yesuus. Ilaa galaa argitee arrabsootti kaati. Wallahi Kuni arrabsoo miti. akteriidha kun akter no akter. Indian akter no. Tikikil no ko. Inni Indian no su Indian akter no. Inji Yesuusin Gaafa inni dhalatus kinoo hin jiran funyaan. Lakki. Indian akteriidha. Yesuus garuu jaallata baay'ee.
Yesus Tokko yaa baay'ee si jaallata. anis nin jala. Jamiila haasofsiisi. Lakki. Jamiila haasofsiisi. Ati Yesuusiin hin jaallattu hin jaallattu maaliif beektaa? Yesuusiin arrabsaa jirta. Inni garuu በጣም ይወድሃል. Ammallee harka raara isaatii siif diriirsee jira. Jamiila haasofsiisi. Obboleettii keenya akkam Sagaleen kiyya ni jira. ni jira yaadu. Yesuus innullee ni jaalanna. Waaw. Maal lakki maal nooti innillee ibnuuni arrabsaara already inni arrabsaara hin beekus. Yesu gaafadha. Ontologically Yesuus maalidha? Nu baara. Ontologically Yesuus maalidha? Yesuus waaqayyoodha bakka. Already anaaf amma waaqayyoodha anaaf. Fakkeenyaaf ati amma fakkeenyaaf eenyuudhaaf yoo siin jedhe ati eenyu yoo siin jedhe eenyuudhaan jettee naa deebista fakkeenyaaf. Ati eenyu? Ati eenyu jedhee yoo si gaafadhe eenyu jettee naa deebista. Ani Daani'el Asaffaa jedhama. Daanii. Ati maal yoo siin jedhe ሰው ነኝ ነማን? አዎ ልክ እንደሱ ማለት ነው። ኢየሱስ ሞትዩ ኑ ካንጀዱፍ አንድ ማለት እንጀራ ማሊ ሞትዩ ማሊ ካንጀዱፍ ነማዳ ኤኑ ካንጀሙ መቃን ኢሳትዩ ኢየሱስ ሉቃስ በቆና ተኮ ለኮ ሰደሚ ተኮ መቃ ኢሳት ኢየሱስ ጀቴኒ ታጅ ከና ካሊ ኢየሱስ ጉስዳስ እንጀራ ሞትዩ እሺ ይገለኝ እንጂ እሺ ይታች ለማከቴቲ ማፍዋጥሽ ያንቺ ባይ ጋሪዳ ያደተና ካስቲ አማ አኒሲ ኢየሱስ ነመተ ኤዱፉሳ ኢንሸኩ ኢማሙ nambe kasirri tambe kas caalam be kakani fonta yedu Yohanis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irraa kaasee beekasa hammanni du'uutti hammanni boo'uutti hammanni waraanamuutti boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irratti hammanni arrabsamuutti maal jedha Yohanis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 Baagaariidha wangeelli bira yoo jiraate hin baafattaa maal jedha achirraa sagalichi foon ta'ee gara biyya lafaa dhufee jedha. Okay, bakka achirratti foon ta'ee jechuun ni uumamu jechuudha. Siintalee Yesuus uumamuu isaati kanatti nuuf fidde hinumayyuu kanisitti. Yes. Eeka. Okay, kanaafuu Yesuus uumamaadha. Uumamedha miti kan ta'e jechuu erga ta'erraa. Inuumame hin jedhu amma akkoo hinuumame hin jedhu foon ta'e ofuma isaati foon ta'e jedha malee inuumame jedhu achirratti. Keenyaafi asuma Yohaannis boqonnaa wanti hundi isaan ta'ee jedha. Ta'e jechuun wantoonni ta'an uumaman jechuudha. Deebiin mootiyyuu uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti Waaqayyo jedhee ni ta'ee jedha. Ni ta'ee jechuun ammoo ni uumame jechuudha. Akkuma isaatti wangeela Yohaannis akkuma ta'e wangeela afur irratti nama ni ta'ee jedha. Ni uumame. Uumama ta'uu isaatti walii galteerraa ni uumame. Ni uumame hin jedhu mila. Inuumame hin jedhu ati ofuma keetiin inuumame jechaa jirta malee inuumame hin jedhu bar. Wallahi daaniidhaan baay'inii keessaa afaan seera afaanitiin seera afaan baay'inii baay'iniin wanti tokko uumame jechuudha jedhame isaaf ammoo ragaa guutuu hin qabdu istii meerre eessa fa'aa istii Yesuus inuumame bakka jedhume
Awucilli. Yesuus hin uumame inni uumaa miti bakka jedhu daa kennu. Ayyee ni ta'ee jedha nama foonii ta'ee jedha Yohaannis tokko fudhaaf jechuudha. Ta'ee jechuun ammoo In uumame in uumame iddoo jedhu lakki in uumame ibu akka jedhu. ta'ee jechuun uumame jechuudha. Isa mootummaa baadiyyaa irraa siifita. In uumame iddoo jedhu. Kanaaf soo ragaa qabdu taanaan in uumame ishee jettu dhaabiitii waan biraa haasofna. Lakkoofsa sadii naa baasuu Nabas ibnu qoy ni walumaan dubbisna. Ta'e jechuun uumame jechuu akka ta'e sitti argisiisee kan booda mootiyyuu uumama ta'uu isaa siif fida jechuudha. Ta'e jechuun uumame jechuu miti. In ta'e jechuun ofuma isaatii ta'e ofuma isaatii of taasiseedha. Maal taate obbole kun koo afaan Oromoodha miti afaan abbootii keenya afaanitti guddannedha. In ta'e jechuun fakkeenyaaf ibnuuni hama ta'e gaafa jennu in uumameedhaare ofuma isaatii hama ta'e hojjetaa mootummaa ta'e piroofeesera afaan baay'inatti siifisaa jira waan ta'eef baaseetiin maal ta'e nama foonii ta'ee jedha. Nama foonii ta'e jedha. Amma immoo jechuun akka uumame jechuu ta'e immoo sitti argisiisa. Achuma በጣም ጥሩ እሺ ላ ማይዳ ቤታ አዳም ጭኝስ እዚህ ጋር ማል ጀደ ኩን ሰገሊችስ ጀደ የመፎኒ ተኤ ጀደ በቃ ዮሐንስ መከነሞ ቆይ አዳም ጭኝ ዮሐንስ መከነ በቆና መተኮ ለኮፍሳ ለመጋፈ አጥሞ ሰገሊችምቲ ኩን ሞ ኦፍ መሳቲ ዋቀዮዳ ቱሬ ጀደ ኖ ኢንኑምቱ ዋቀዮዳ ኢንኑምቱ ዋቀዮዳ Innumtu immoo maal ta'e foon ta'ee jedha. Daani atturu. Of eeyyee asii eenyudha ibsaa oroo eebbifame haadhooko ofuma isaatiin of taasise yes. Ofuma isaatiin of taasise kan jiru fi ibsaa isa lammeetu. Yaa eebbifame ofiin of taasise ibsaa oroo. Agamaatichi dachee arginu godhaa jira waan ta'eef yaannis tokko fedhaafi itti dachee hin jedhu. Yohaannis sun fedhaafi rammatuyyuu Yesuus uumama ta'uu isaa argisiisaa siin jedha. Kanaaf ta'ee jedha. Ta'e kan jedhu kanaaf ammootiyyu Yohaannis tokko boqonnaa tokko lakkoofsa sadii irratti ta'e jechuun uumame jechuu akka ta'e ni argina. Qoyni haa baase. Haa baase jedhu. Isas ishi. Waaqayyo ifni haa ta'u jedhe innis in ta'ee jedha. Ifni haa ta'u jedhe. Maal jechuudha? Ifni haa ta'eef eeyyoottiyyuu immoo jedhe asitti waaqayyotu jedhe. Waaqayyotu jedhe. Eenyudha? Waaqayyotu. Ifni haa ta'u jedhe. Waa eenyutu? Waaqayyotu. Iddoo ammaatti garuu qottuga. Iddoo ammaatti garuu waaqayyotu sagaleen sun foon haa ta'u ittiin jedhee hin jedhu. Jechuun maal jechuudha? Inni ta'e jechuun maal jechuudha? Jamiila Adame. Inni kun immoo eessa dhaqqabeetta? Yohaannisuma kana boqonnaa tokko lakkoofsa sadii gaafa dhattu hundimtuu sagalichumaan ta'ee jedha. Hundinuu sagalichaan ta'ee jedha. Ifni kunis eenyuun ta'e? Yesuusiin ta'ee jechuudha. Waaqayyoodha. Waaqayyoo eenyuun uume beektaa waan hundumaa karaa ilma isaatii uume. Isa kana immoo Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 7 adeemii naa baasi. Adeeme immoo Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 7 maaloo Ibroota deemi Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 7. Itti namantu yeroo uumamaatti namantu kana sii fide. Jechuun maal jechuudha asirratti? Utuun itti isheen amanneen himaareesitti waaqayyo ifni haa ta'u inni edhe kun Iyesuusidha. Ifni inni ta'e jechuun maal jechuudha? Waaqayyo kun yoo dhabeetta Iyesuusi. Jechuun maal jechuudha? Inde waaqayyotu ifni uumamuu jedhe in uume ittiin Iyesuustu uumaa jira laa.
ta'u jechuun haa uumamu jechuu akka ta'e walii Ifa gallee uumaa jira. bakka walii gallee Eh, jechuun haa uumamu jechuu akka ta'e. Ammas biratti ni ta'e ifni sun ammoo ni ta'e. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irratti immoo iyyuu sagalichi nama foonii ta'ee jedha. Kanaafuu Yesuus kan taasifame kan uumame jechuudha. Kanaafuu uumama waaqessi hin taane. Uumama miti Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 8 gaafa dhattu maa jedha beektaa Waaqayyo karaa ilma isaa ardii fi samii kana uume jedha. Ardii fi samii kana uume jedha waan ta'eef Yesuus uumaadha. Ilmi Waaqayyo uumaadha. Yesuus sin jaallata. Yesuusiin please hin arrabsinaa. Maal maaliin jedhinaa dhugaadha. Yesuus baay'ee sin jaallata. Baay'ee sin kabaja. Lubbuu isaa isiniif laateera. Jechuun uumame jechuudha Yesuus Baay'ee uumamuu. lubbuu isaa isiniif laateera. Yesuus uumamuu. Amma anis hojiin iyyuu adeema waanan ta'eef hirribatu ana qabaa jira. Hafuurri qulqulluun immoo isan isiniif ibseen olitti isiniif ibsu. Eebbifamaa isiniin jaalladhaa. Hamma kana isiniif ibseera. Nuti lallabatiin kan Ulfaadhaa eebbifamaa. Ulfaadhaa.